Harkis injee maamee kiyya dhagaye Maamad ati karaa dhugatti os deebiin maddana namni nis wanni sitti aaruuf karaa kanaan sin beeynu jechaaf si galee ati karuma takka maaliyaan jijjiirratini wallahi filadheetan jira ani gaafa markaza cufuun galina filadhe wallahi rabbi yaa rabbi siif jecha barsiisuu jibbe jeetan wallahi kakadhee waraqaaniin barreeffadhee qaba waraqaan barreeffadhe kun wallahi sababa qabda Ali berma bayam biarkan mira kesetan sila karena la wallahi nam arara la nani dhageessan ni miti wallahi summa wallahi ilal innama ma ustaadana anji san gegedotana rabbiin isin qabeetan ustaadana anjina muhammad bayan anja isin jedhe akkasime ati dibdeen tuneefuma geema taphachuu eegalte si eegalte moo durumarraa لا 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 إله Koi gaafdu dadoo kiyya nani dhageessami dadoo nani dhageessami nin dhagaa maamee akka ajaa'iba si dhageenyatti fufi ani bakki ati irraa tuqamtee yookaan inni jeeramite ati tuqamuun kan kee oomiyoo kanaan jettu soomanaatti meeqa akka hawaasni kunis si hubatuuf mee maali qoy wanni itti akkanatti baddo walumaa galatti soomana duraan siin jeebaran siif himeetan baabbayaan anaa gaafii sii qabaa laal dhiifama naa godhiiti jallina filadhee jette qaraatii dhaabuun jallina qaraasii dhachuun qaraasisuu dhaabuun jallina moo jallina filadhees dhaggeeffadhu jechuun ka maali addanuu baasiifiin jee barka because ka qaraasisuu dhaabde malee salaatattuma jirtaa miti jechuuma jallina filadhee kanaan siif dadhabee bara salaata wayii maraatee dhiisaa silaa maal jechuudha boo salaata akka gaabaan salaata akka alhamdulillah takkaa dhiisee hin beekani saniifuu yoo haala namaatii wajjin walii galuu dadhabdee qaraasisuu dhiifte qaraasisuu dhiisuu jallinaa miti kaayaka barka jala keenya waan laal maaliin ofirraa lafa kaa'uu barbaade beeyta gurmeessa maal seete namumatu aarsee mataa baafate diini sin barsiisu tartiibaan gurmeessa itti dhiisamee maal jette ustaaza mee rabaasa diini sin barsiisu taakka jedhu akka nama ustaada naan jedhu sifittin dhiisu muhammad bayaani naan je'a lama jedhu diin keessa seenee waa'ee diin irraa da'awaa fi kana kanaa hukmi waa takkallee hin kennu jedheetan murteesse sadii ofii kiyyaa immoo salaata ni salaata ibadaa tiyyanniin jabeeffadhaa nama abbaa fedhe bira haa ta'u fedhu faasiqa fedhu haa ta'u nama faasiqa ja'an malee namni faasiqa namaan jechuu yookaan faasiqummallee nama kennu hin danda'u nama kamuutu hin jaaladha amaaras hin jaaladha ka fedhes haa ta'u turriyees hin jaaladha isas irbus hin jaaladha kanarran filadhe kanaa wajjin yoyyoonan deeme mirga hin qabu ammoo kun jallinaa miti haa wanni dhiifte fadhumata dhagaye fadhumatan teetiin khayrii takka duraan dalagu jirtu firraa dhiifte maqaa aboo haa haqamtu aboo yoo fedhe habaa miira keessaa beekaasa miira keessaa bee rabbi sodaachaa jigaa dhageeffadhu mansuuraa na jalaa haa taatu way na jalaa habaa mansuuraa godhus rabbi isaa gurmeessaasa taate baruutis moo jirraa mabbaan siilutti hin jiru sanallee mirga qabdaa barta amma jettu sanallee mirga qabdaa ammoo namni si gaafachuu danda'u hin jiru beektaa hoggaan dheechuun na dhaggeeffadhu tadhumaa dhaggeeffadhu ayya dhiisaa naa waa takkallee naaf illee dhaaminaa dhiisaa siifii miti akkam isin akka qabdanii nagee qabna dhaggeeffadhu qaama amma bayaansa way maame rahaa godhin yennii qabdaa miti waan saaphi qiyyaan naanaase ayyee hawaasatti naasa hawaasatti laal hawaasa akkam jeetan itti hima ana na dhaggeeffadhu haasama bayaach yoo uma carraa namaa kan ta'e laal maame biyya akka feete ta'uudhaaf siifi rabbi jidduu wal gaafata
namni immoo wanni si dubbatuuf amma dirree fuqoosna jiran tu hundinni wanni si dubbataniif karaan itti si beenu kanaa miti maanurraa taate takka aantummaa takka si dhiyeenyarraa si jaalarraa illee ta'uu danda'a si galee ati garuu gisee wanni jettu namni si gaafatu hin jiru. Jaalalti asiin nama baaraa suuraa namaa gaggara galchaa nama rabsaa jaalala jira. Nama tokkoo fi lamaan yoo dhiiftooti wayyooti yaa. Khabarre beeku budaadhaati saahiba kiyya bakka rahaa godhanis. Baddo waasappiidhaan wajji haasoo hin haadhisi okay. Maa bayan ammaan tana firraa muuziqaan irraa haadhisi viidiyoon as bahee kootu nuti akkuma duritti haasoo hin taphannaa haaluma keenya akka duritti deebinaa okay. Takka mana ni kamaana takka ganda biraa dhahee ni kamaana nuyi asii bayan mana irraa cufiitti okay. Rabbi sodaadhu fuudhii naan deeme rabbi sodaadhu kayii warra mana wallahi irra qamuun barbaade warra mana si wallahi irra gurmeessaa jalaa nafin gurmeessaan bakka bareedduu si keessa hootu maa baara naasii wajji qamaate yoo feetes bakka muuziqaa yoo feetes bakka nashiidaa bakka feene dhahee qamaana nuyi asii kottu cufi mana khalaas hayyam deem bakka cufee bahee hootu Thank you, Abaluho, thank you. Awara nabira jiru kun iskiri nabil bila wanno gifti galari tante keessa gubbara tajirtu sanni yaa gifti galari khiyya keessani jirti ha urji lachili majra kennu ni danda'ama gurreen akkaawuntii lachiinuu kennuu ni danda'a. welcome family meeta mana khiyya taatu taalimu ijara khay nuti haasoo jira malee geema taphachuu jira naanta takkaaf duwwaa jira bariyoon moo annu adamani ibro likki khaladhoo kadhatte maalin karadda nama jaas jira iskirina qubantu kunu haram ta'e jira hay enyun karadda familin tiyo jiraatan support na godhanan nin beeka lakin taabtaabin silana moosiftu diisanis taabi maalirraa karadda family ni biro shata duute galtino family te family lubbuun jirtuma family dhumatte taati waggaa guutuutti yaa qaalicha nama mooraan dhiira qoy gurba fiya kana nama dhiira taada warra du'e taada dhugaa ibro warra dhagaadha me familin ke skoro dibba sadira dibba sabamira ke sakana famman ta koy akana maan skoro wer gatte ani jarati wal jaalatani sa jarati la wal jaalatani uste ati ammo ne yite ya ibro badisi macaawaja wal jaalatani kadi pida nagarte namittin tu yone rajal je ta ibra kames ragadani inni rabbi irra waan akka gooteeti ani dhiira Family dia duga aku karte lukade den TikTok ke sa yoro me kana jala lukade badde hay islama wal jaalatan nam wal jaalatu wala ادو wal jaalatan bar waytu wal jaalatan wal jaalatan CVC nama jaalatan tu dhumate rabbi yedite Family jalan azabatin dia mu dia ma habibti nu hundi dibba way yirta se adama simulani sila Wan federa ajira do ati thank you amshir wallahi lafa bari ujiru dukanni dheerata ibro natti fakkaate bari akkasii yeroo saniyee thank you shi galatoon wallahi koppinki dhibbaa fi waan agoote jazaakallahu khairan urjii mul'atte ya rabbi leenca nabarra siire Muhammad Bayan wayin mul'ate wanni takkoonni mul'atu jiru abbibti qullaan jiruan waa meeqa daraddara dheesin taa'u jira yaa qabbanaa kamii qullaatee isa qaalichisan bira dhaqeetiin marfee diradhee dhufee toonsin narraa wayyaa eekkamarra aadati ya marfee namicha saniin diratin zanjabiila manattumaa dhugaa malee maali na dhukkubee kun tala aansan gizee takkatti akkana waliin nagooti gizee na dhukkubee gizuma takkatti gizeen fayyillee akka namatti ciisuun beekan namichi sun jechuun marfee osoo ati maraamaramin gamaa gamanaa wali guureetiini wallahi doktora jaba doktora jaba maraamaramitee dhibee qaama kan keessa jiru bartee marti dhibbaaf 57 naagooti thank you family galatoma ani toonsiliifin isa bira dhaqa malee hin jiradhu ammarfee isaa yoo na dhukkube ani Mustafa Yasmin dhaqee ittiin alhamdulillah rabbil alamin dunfa faalatti rabbi takan dhukkubsinen illeen dhukkubsin alhamdulillah ibroon ammoo soomani hidhaa seene mana hidhaati bahe akka hadha amaarri John Daniel simatte sanitti Oromoon simatte tanii yaaddanii isin
Ati Ibroo hidhuu maaliif feeti? Maal si godhe? Osoo hidhamee mana hidhaati bahe wallahi ni simante Oromoon ni simante. Wallahi. Ni Aboo simante namtichi afaan irraa qabsiisa. yaa urjiitiyya. Wallahi jechuun mucaa wayii harka sadii moo afur hidhamee jira beektee? Harka sadii moo afur hidhamee. Achuma biyya kana keessatti. Habibti rabbi laaffisee fi kuna carraa kanaadaa kennaniifi amma. Osoo mana hidhaa keessa jiru mana hidhaa keessa. Yaa akkasaan mucaa tokko Kanaadaa argatee jira. Mana hidhaa keessa osoo jiru. Mana hidhaa keessa osoo jiru. Achumarraa intarvii godhee jira. Yaanchi bakaraa. Obsa barbaachisa mana hidhaa keessa. Naanta hidhaa biyya Kanaadaa. Sanuyyoo erga hidhamee bari yoo xiqqaate naannoo ji'a jahaatiif deemaa jira mana hidhaa. Obsa